Nama gammachiisuuf jecha rakkanna hedduun keenya. Maameen yoona irraa gammadee Sayyidaan yoona aboo dantaa isaanii. Dantaa isaanii? Ol jai mormaan. Wayi baraan maammas kee. Nama gammachiisuuf yeroo ta'e gumujjira. Ilmi namaa ati waan feete daragaa hodhus hin gamu. Hawaasni hawaasa nama malaaxaa rifeensa hin qabne yoo inni nyaara bareedaa qabaate nyaaraa jechatti hinaafu keessa jirti. Silaa bar malaaxaa itti hinaafu hin qabdu. Sanitti hawaasa hinaafu keessa jirti. Gammachuu namaatti hawaasa hin gammadu. Hawaasa milkii namaatti hin gammadu. Hawaasa wal jajjabeessuu hin beekne wal kuffisuu malee irra guddaan hawaasa keenya akkana. Irra guddaan hin jiru hundaan. Kana gammachiisuu hin dandeessu. Ismi namaa rabbi irraa hin gammanne. Rabbi irraa hin gammanne nabi arrabsaatu. Ilma namaa gammachiisuuf jiruu ta'e hunda way abalumaan naan jaa. Kanaafuu akka inni jedhu deemuu qaba. Waan inni jiru godhuu qaba. Pirogiraamota kee hunda ilma namaa gammachiisuuf jecha baafattee yookaan akka ilmi namaa sirraa gammadu jecha daleetee ilmi namaa gizee ati duute guyyaa muraasa ta'an keessa si dagata. Ati dhalattee keetuu jechuudha. Dilli namaa kaati isaan gammachiisuuf jecha yeroo ta'e gubaa turte namaa wajji wal dhabaa turte irratti dadhabaa turte gammachuu namaa argachuuf namni sun hundi bas akka ati duute si irraanfata. So silaa saffisa itti yeroo ati duute namni itti si dagatu beeytee nama gammachiisuuf waan daleeyduu jaan hayyoonni gizee haasawaa. Rabbi gammachiisnaan gaha ilmi namaa dantaasa. Rabbi gammachiisnaan gaha ilmi namaa dantaasa. Ilmi namaa dantaasa. Gaaromina keetu ilmi namaa bar gaaromminuma keetu qabrii gubba himaa bar akkana way sahibi tokko bar akkana ture Muhammad tokko akkana ture Rabbi rahmataa godhuuf mal dhume gaaromina keetii fi dandeettii teetiif waan ati taatee ugizee ati duute hima qabrii irratti sirna awwaalchaa irratti jechuudha. Ilma namaati jechuun akkana ilma namaa namni sanama gizee ati duute profile picture kee keessa seenee footoo ta'e ilaalee post godha. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jamaal keenya wayaan dhugaan seene Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilayhi ilmi namaa lubbuun namaa numa baati sabrii isin like gurrachuuf jecha akkana jee post godha. Ilma namaa khalaa'ik 65 footoo ta'e gizee ati duute maxxansee arkatu. Haguyya san qofaaf jecha baratuu si faarsu. Kana itti yeroo ta'e hunda Rabbi qofa gammachiisnaan gaha gama kaayyoo teetii deemu gama dalagaa teetii deemu if dura deemu malee tanamaarraan kaayate. Laayik waliin gurrachuuf guyyaa ati duute footoo ta'e post godha. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun way jamaalan akkana seene way maamni Allah yarhamu maarree komantii 13 laayik 60 dhumate hagana qofa sii godha. Hunuu egaa ati duute kana gammachiisuuf yeroo guddaa maan khaane maan deemne gama kaayyoo teetiin maan laffaane maan baane salphina kana